Iyyan egaa akkuma dhageessanii aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartistiin Leencoo Guddinaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baggara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi baay'eellee kan namatti tolu isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu amma dhumaatiin wajjin tura chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Akkasumas laayikii fi sheerii immoo namoota qabdan hundumaatti qoodaa isiniin jenna. Akkasumas sooshaal miidiyaa qabdan guutummaatti yoo gootanii aartistii keenya kanallee fayyaduu danda'an isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Leencoo Guddinaa hundumtu keessaniyyuu beektu jechuudha. Aartistiin keenya kuni kanaan dura walleewwan garaagaraallee baasee simbaasuu, simmararuu akkasumas komatteerillee baasuudhaan uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu kan qabuu fi baay'ee bellee beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha. Aartistiin keenya kuni akkuma beekamu dhiyeenya kana immoo aartist sirbisaa kan baay'ee ture komatteerii kan jedhee baasee uummata bukkeetti akkasumas jaalatamummaa fi beekamtii guddaa argatee ture. Sirbichis gara viyuu miliyoona 5 olillee argachuu danda'eera jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma dheengadda kana dhageessanii aartistiin keenya jaalatamaan kun albamii guutuu wallee 14 qabatuun albamii hibboo jedhamuun dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isa keessaa immoo tokko kaarroyyee kan jedhu kanadha jechuudha. Sirba kanatti kiliipii hojjetee dhufaa waan jiruuf egaan daawwattoota keenya isin immoo akkamitti hedduu isiniin jecha warroonni akka ajaa'ibaatti eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya aartistiin keenya kun sirbisaa kun baay'ee kan bareeduu fi kiliipiin isaallee baay'ee kan namatti toludhaa fi ija kan nama hawwatudha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu walleewwansaas yeedaloonsaas aartistii Leencoo Guddinaa kan ittiin beekamu kan garaa nama nyaachuu fi kan nama boonsisuudhaanillee jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu aartistiin kun yoom dhufaa kan jettaniif immoo yeroon isaa jimaata torbee kana keessa jimaata gara dhumaasaa jechuudha. Jimaata sa'aatii 12 dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya warroonni sirbi kun immoo eessatti gadhiifama jettaniif immoo yuutuub chaanaalii mataa isaa Leencoo Guddinaa yookaan LG jedhee yeroo yuutuubii kanaan dura irratti gadhiifachaa ture sana irratti gadhiifata jechuudha. Ammas egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu irraa nattanii daawwachuu dandeessu. Akkasumas chaanaalii isaallee sabiskiraayib gochuu dandeessu isiniin jedha. Galatoomaa.